yeroo kamuu tola namaa yaadi tirfii tola sanirran soqin namni daima baasuu barbaadu gaagura rukutu tacaalaw koottaa imala tokko wajji imalla gara madiinaa nabii gadaa dachiin tun nama gaggaarin badhaate gadaa dachiin tun nama qaqqaalii isirra jiraataa ture san keessa hattuutuu biyya madiinaa rakkise biyya madiinaa san namichi waa hatu kun ganda hundarra deemee meeshaa namaa hunda fudhata namni marti walitti yaa'ee meeshaa kenna maaltu nu jalaa fuudhe hin wallaalan nama kana namni qabe eenyu beeytu imaama guddaa Maalik ibnu Diinaar nama jedhamtu nama kana qabe Maalik ibnu Diinaar kaana yaquumu xuula leylihi biqabdi lihyatihi halkan hunda areeda of qabee imimmaan buusaa areeda of argufee boo'a jedhan yaa rabbi ati nama jannata seenullee beeyta nama ibidda seenullee beeyta fafii ayyu daareyni manzilu Maalik gandi Maalik seenu aga ammaan beekamne eessa jedhee boo'a jedhan osoo inni areeda akkanatti uf qabee boo'u namichi waa hatu kun mana Maaliki ol seen marroon Maalikiin geette dur ganda hunda deemee okolee fi distii ambaa guurrata hardha Maalikitti ol seene haati manaa rafaa jirti yeroo inni bitaa mirga mana keessa ol deemuun dhagaya Maalik namichi waa takka dhabee jennaan bahuudhaaf duyda gale Maalik ibnu Diinaar assalaamu alaykum jedheen namicha kana shahiqa shaqwa jedhe namichi rifate itti deebisee ammallee assalaamu alaykum jedheen bifa rifannootaatiin wa alaykum salaam jedhe hin dhagaya amma qabame bakka dhaquun qabu uf biratti yaamee Maalik teessisee akka ati waa barbaaddu si argaa jira mana kiyya waan fudhattu dhabde yoo duniyaa fudhattu dhabdellee aakhiraan dhabin jedhe teessisee gorsee namichi ufitti deebi'e uf argatee immaan buusee wajji salaatanii ganama ka'anii wayta masjidatti ummanni imaama guddaa fi hattuu guddicha kana wal biratti arganiin ajaa'iban akkamitti imaamni guddaan aganagahuuf hattuun guddaan kun waliin taa'an jedhan yeroo kana Maalik ibnu Diinaar akka inni tawbate ummatatti himee ummataanillee dhiisaafi jedhe namichi sun achirraa tawbatee fasaara caaliman ilmitti fuulleffatee aalima guddaa ta'e gocha kana akka inni dhiisuu danda'een bifa bareedan yaamuu san nama tokko hamtu irratti yoo argite bifa bareedan yoo yaamte saalfatee dhiisa yoo lolteenii xixxee isa waamte immoo akka inni badii sanirra turu goota ud'u ilaa sabiili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana hikmaadhan gorsa gaariin karaa rabbii keetitti nama yaami jedha rabbi wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh